Gaaffilee jechuudha waa'ee iqaamaa ilaalchisee, waa'ee paaspoortii ilaalchisee, waa'ee maallaqaa ilaalchisee jechuudha. Akkaawuntii waan hedduu gaaffilee gara 5 ol na gaafattan asumarraan nan isiniif deebisa jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota abeeloof ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba nagaan na bira jiru isin biraa jiraatu isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun gaaffilee hedduu na gaafatanii jirtu abee maaliif irra caalaatti sitti baddee siin jennaa edaa atiin jirtu kan jettanii akkuma beekamu ani hin bannee karaa chaanaala kanaa viidiyoo gadhiisaan jiru malee chaanaala koo maraa ol tuub irratti jechuudha. Viidiyoo guyyaa irraa gara guyyaa hojjechaa jira. Namoonni hin agarre maraa ol tuub jechuun sarchi godhaati ilaalaa akkasumas immoo sheerii koo jala galtanii sheerii abeeloof jalaallee argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanatti aansuun gaaffii obboleewwan kiyya na gaafattan waa'ee paaspoortii irratti jechuudha. Namni tokko paaspoortii tajaajilli paaspoortii hanga waggaa meeqaatii kan jettan baay'een keessantu jira. Akkuma beekamu paaspoortiin gizee duraa jechuudha hanga waggaa 10 fi karaliin paaspoortii illee akka jijjiiramu kan himamee yookiin beeksifamee ture jechuudha. Biyya keenya keessatti attamama yookiin immoo chaappeffama. Akkasumas immoo paaspoortiin gara waggaa 5 irraa gara tajaajilisa gara waggaa 10tti ni jijjiirama. Karariinsaa yookiin immoo bifti paaspoortii duraarraallee gara biraatti ni jijjiirama. Akkas jedhamee himamee ture jechuudha. Inni sun garuu amma ammaatti hojii takka illee hin oollee hin jijjiiramne jechuudha. Bifti yookiin karaliin paaspoortii sana isuma duraan jira jechuudha. Akkuma isa duraati. Tokko lammaffaa paaspoortiin tajaajila waggaa meeqaa nama tajaajilaa kan jettan inni dura waggaa 10tti gara waggaa 10tti jijjiirama kan jedhame hin jijjiiramne waggaa 5 jira jechuudha. Paaspoortiin namni tokko baafatee waggaa 5 bichaa itti fayyadama jechuudha. Waggaa 5 booda expired yookiin immoo irra darbaa hin haareffatta jechuudha. Akkasuma inni biraan immoo paaspoortiin erga biyya Arabaa deemneeti waggaan isaa lakkaa'ama moo erga paaspoortii isa baafneetu waggaan isaa lakkaa'ama kan jettan immoo jechuudha. Namni tokko paaspoortii baafatee otoo gara biyya Arabaa hin deemiin waggaa 2 waggaa 1 hanga waggaa 3 yoo ta'u yoo biyya keessa taa'ee tajaajilli paaspoortii isaa irraa hir'achaa adeema jechuudha. Kan ati lakkaa'uu dandeessu guyyaa itti biyya Arabaa deemte irraa osoo hin taane paaspoortiin kee kan lakkaa'amu barrisa yookiin waggaan isaa kan inni lakkaa'amu guyyaa paaspoortii baafattee harkatti fudhatteerraa kaaseetu lakkaa'ama malee guyyaa ati biyya Arabaa deemte irraa kaasee lakkaa'ama miti jechuudha. Siniif agalu namoota baay'eetu gaaffii akka kanaa na gaafata irra caalaa deddeebi'e. Inni biraan immoo paaspoortiin keenyi osoo biyya Arabaa jirruuti na jalaa expired ta'e yookiin immoo na jalaa tabalaasha'ee yeroon isaa irra na jalaa darbe warri jettan jechuudha. Namni kamiyyuu leegaalii yookiin seeraan yoo deeme biyya Arabaa jechuudha. Imbaasii Itoophiyaa biyyuma ati deemte biyya adda addaa keessa jira waan ta'eef imbaasii sana dirqama madaamiitu geessee si haaromsiisaa jechuudha. Achumatti si haaromsiisame madaamiin si geessiti suuraa si harkaa fuudhu suura kee hin kennita maallaqa kee ni kaffaltu. Yoo madaamii gaarii yookiin immoo kafiilli ati bira jirtu sun nama gaarii yoo ta'e birrii Kuweet isaa ta'u diinaara Saudi isaa ta'u riyaala Dubaay isaa ta'u dirhama Kaatar isaa ta'u riyaal yoo ta'e jechuudha. Biyyootuma ati jirtuutiin Joordaanaa ta'u diinaara biyyootuma ati jirtuun sadarkaama ati jirtuun maallaqa sana kan kaffalu itti gaafatamummaa kan fudhatee paaspoortii isa haareffatu eenyu si kan kaffalatu sidha jechuudha. Garuu madaamii gaarii yoo taate fedhii ishee yoo taate ofii ishee si kaffalti malee maanaan kaffalle yoo jette dogoggorteettaa jechuudha. Ishiin fedhii isaanii bichaa si kaffalu malee an haareffatu si bor gaafa galtu paaspoortii si faana gala achitti nafu jechuudha. Iqaamaan garuu iqaamaa yookiin immoo
waraqaan jireenya biyya sanaa yoo expired ta'es yoo waan fe'e ta'e maallaqa baasee kan si hojjechiisu eenyu isaan jechuudha. Waggaanis siifa haaressanii waggaa lamaanis siifa haaressanii yoo expired ta'es ati itti gaafatamtu jechuudha. Namoonni tokko iqaamaan koo expired ta'ee jira isaa waggaa 2 waggaa 3 naa ejjetanii beekanii akkaman ta'a akkamittan galaa gaafan galuu rakkoon irra geessisa sirra rakkoon tokkollee wanti ga'uu hin jiru jechuudha. Siifa galu iqaamaan kan saaniiti ani itti gaafatamu isaan. Paaspoortiin garuu kan keeti kan itti gaafatamu eenyu si gaafa galuu kan fudhatee galuu eenyu si kan keeti. Asittis uftee hanga waraqaa mattaawaqaa naashinaal ID amma baafattutti wabii kan si ta'ee sifaan adeemu paaspoortii keeti jechuudha. Kanaaf akka kanatti beekuu qabdu. Inni biraan immoo waggaa 2 darbee yoon hojjedhe kontiraata fixee waggaa 2 irratti yoon dabalee hojjedhe kan tikeetti kutee nagashu eenyu yoo jetta madaamii. Waggaa 2 irratti yoo waggaa 5 dabaladhu waggaa 10 hojjedhu waggaa 12 hojjedhu waggaa meeqayyoo hojjedhu itti gaafatamummaa tikeetti kutee kan si gashu eenyu madaamii. Yoo maal taate yoo kontiraata taate bichaa ati kontiraata hojjechaa jirta yoo taate seeraan seerri si beeka yoo ta'e kan tikeetti kutee waggaa meeqayyuu yoo ta'e madaamii. Yoo boqonnaa dhuftee manuma madaamii sanatti deebita yoo ta'es dirqama kan si darsoo marsi galuu kee dhaquu kee viizaa kee tikeettii kee kan danda'u eenyu madaamii simiti jechuudha. Inni biraan immoo ergan waggaa 2 kontiraata koo fixadheeti fakkeenya Joordaan irraa gara Dubaay irraa gara Kaatar Saudi irraa gara Dubaay biyyoota adda addaatti imala yoon barbaade mana amma hojjechaa jiru kanarraati annaa hin taane nuffeetiin jira waggaa 2 qofa hojjedheen gara biyya biraa deemuun barbaada atoo gara biyyaan galiin asumarraan karaa daldalaatiin deemuun barbaada. Isa kanarratti immoo itti gaafatamaan eenyu yoo jettan jechuudha. Inni kun madaamiin ilaallatu. Madaamiin itti gaafatamummaan ishee kontiraata si fuuteetti waan ta'eef mallatteessite qabeenya ishee mallatteessite si fuute akkasumatti si fuuteetti miti bara. Mallatteessite namni kun yoo dhukkubsate yoo bade yoo maal ta'e eenyu masuula yookiin itti gaafatamaan ana jetteetu mallatteessite si fuute jechuudha biiroorraa. Bana daldala harkaas haa ta'u biiroo mootummaarraas haa ta'u waggaa 2 mallatteessanii maallaqa isaanii kaffalanii hamma waggaa 2 ani itti gaafatamaan. Gaafa waggaa 2 fixxe yoo itti fuftee jetta ta'e ammas aqee iqaamaan yeroo haareffamu ati kontiraanni itti fufee jira seera jala akka jirtutti beekama. Ammoo gaafa waggaa 2 fixxu yoo biyya si gashite gaafa tikeettiin si kutamu gaafa hunda mallatteessanii namni kun narraa ba'eera jedhanii tikeettii ragaa qabu ittiin biyya si gashu jechuudha. Garuu ati hojii dabalataa yookiin immoo biyya jijjiirrachuudhaaf biyya sanarraa gara biyya biraatti jijjiiruu gaafa deemtu itti gaafatamaa hin qabdu isheen. Madaamiin kee diduus hin dandeessi. Hin deemtu siin jechuu dandeessi jechuudha. Biyya tokkoyyuu sin gashu kallattiin tikeettii kuteen si gashu jette mirga qabdi. Si eeyyamuu hin dandeessu. Yoo jaalala ta'e yoo jaalala kee qabaatte bichaa yoo si eeyyamte sanuu si eeyyamtee kaatee otoo ati manicharraa baatee akka tasaa daandiitti waa taatee namni ishee gaafatu otoo jiraatee gaafatamtee jechuudha. Namni sun tikeettii kuttee Itoophiyaa si gashuu irraa kan hafee biyya tokko si jijjiirtee gara biyya biraatti hojiidhaaf si erguu itti gaafatamti jechuudha. Otoo akkas ta'ee fakkeenyaaf otoo akkas ta'ee Saudiin Kuweetitti si gurgurachuu dandeessi. Kuweet Dubaayitti si gurgurachuu dandeessi jechuudha. Seerri akka kana jedhu hin jiru. Kanaaf inni kun yoo fedhii madaamii ta'e tokko. Lammaffaa immoo ishiin tikeettii Itoophiyaa sii kuttee akka sirraa galteetti ofirraa si gaggeessitee ragaa qabdii ragaa tikeettii sii kuttee tikeettii Itoophiyaa yoo sii kutte eerpoortiitti ati immoo nama Dubaayitti si fakkeenya Saudiirraa galtawoo taate. Saudiirraatti madaamiin tikeettii sii kuttee yoo jiraatte
ati immoo Dubaay deemuu barbaadda waan ta'eef madaamin tole yoo siin jechuu didde isheen tikkeetti Itoophiyaa qofa sii kutti yeroo kana eerpoortiitti waan hunda gattee yoo gara Dubaay deemta ta'e karaa daldalaa malee madaamin tikkeetti isa sana siif hin kuttu. Aqii hojjedhu siin kuttu jechuudha. Kamiyyuu madaamin kamiyyuu jechuudha. Toleen jettu maaliif itti gaafatamu waan ta'eef dhimma lubbuu namaati. Rakkoon tokko gaafa irra gahe isheetu itti gaafatama. Ati garuu isheen tikkeetti sii kutte akkati Itoophiyaa galtuuf kallattiin tikkeetti sii kutte yoo jiraatte ati immoo Itoophiyaa galuu dhiifte al kallattii yoo deemte ittiin gaafatamtu isheen. Maaliif ofirraa si baaftee jirti ragaa qabdi waan ta'eef. Kana gidduutti ati waa tokko yoo taate daldala yoo si gurgurate daldalaan iddoo barbaade yoo si geesse eessa akka si geessu hin beektu guyyaa kana han itti gaafatamu eenyu suma mataa kee jechuudha. Kanaaf yoo dandeessan yaalii akka kanaa dhiistanii kallattiin gara biyya keessaniitti galtanii yoo sinii ta'uu baate waggaa keessan 2 xumurattanii gara biyya keessaniitti galtanii afaan beektu hojii beektu guyyaa barbaadanitti interview gootanii biyya barbaadan deemuu dandeessu jechuudha. Malee isaa lafaan fudhadhaatti kan dhukaa nama bu'a jechuudha. Kanaafuu hojii dalgaatiin deemuurra ani karaa daldalaatiin biyya tokkorraa gara biyya tokkotti darbu jechuun akka kootti jechuudha baay'ee natti ulfaata. Baay'ee ulfaata, baay'ee daanjariidha. Baay'ee tokko miidhaa guddaa isinirra geessisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu warri biyya tokko teessanii gara biyya tokkotti achi aqeen achirraa akkas jijjiirame akkas soorome akkas ta'a warri jettan of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Amma ammaatti gaaffiin na gaafattaniittan kana fakkaata. Gaaffii biraa yoo qabaattan ammallee na gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Yaadaafiin akkasuma immoo qeeqamoo yoo qabaattan immoo koomentii jalatti barreessa. Koomentii keessan ilaalee ammas haala viidiyoo anaa ta'u haala barreeffamaa anaa ta'u waan isin na gaafattan isin deebisuu nan danda'a. Turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa tura.